रेडियो वर्रोंगेलाती रेडियोन वर्रोंगेला tokkummaa waldooti Oromoo warroongeelaa Awurooppaatiin qophaa'e torbanitti si'a tokko guyyaa sanbadduraa dhaggeeffattoota biyyootii gaanfa Afrikaaf naannoo isaatiif akka lakkoofsa sa'aatii Itoophiyaatti galgala sa'aatii 12 hamma sa'aatii 12:00tti dambalii gabaabaa kiilooheerzii 15,515 yookaanis meetir baandii 19 irratti dhaggeeffattoota kibbaaf giddugaleessa Awurooppaatiif immoo akka lakkoofsa sa'aatii giddugaleessa Awurooppaatti galgala sa'aatii 21 hamma sa'aatii 21:00tti dambalii giddugaleessaa kiilooheerzii 1,355 irratti kan isin qaqqabu tamsaasa wangeelaati. Kun reediyoo warroongeelaati. Harka fuunee attam jirtu jaallatamtootaaf kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya. Sagantaa keenya yeroo garagaraatti dhiyeessina keessatti keessumaa immoo baatiiwwan 2-3 darban keessa haala suukanneessaa saba keenya irratti raawwatamaa jiruun wal qabatee sagalee jajjabinaa sagalee abdii karaa reediyoo kanaa tamsaasuun keenya ni yaadatama. Kun dhugumaan saba keenya rakkina guddaa keessa jiruuf abdiif jajjabina akka ta'u shakkiin qabnu. Yaadni dhaggeeffattoota keenya danuu biraatiin qaqqabus kanuma kan dhugaa nuuf ba'udha. Haa ta'u malee sagantaaleen akkasii kan darbee gaaffiitti ta'u dhaggeeffattoonni keenya tokko jiru. Waa'ee rakkina saba ofii kaasuun, waa'ee jal'ina saba irratti raawwatamaa jiru dubbachuun akka cubbuutti kan dhaalan hin dhimne. Kun siyaasa waan jedhaniif kiristaanni tokko yookaanis immoo waldaan kiristaanaa kanarraatii walaba ta'uu qabaa jedhu. Egaa akkas taanaan waldaan kiristaanaa gaafa inni dadhabaan miidhamu, gaafa haatni hiyyeessaa cunqurfamtu, gaafa dhiigni daa'immanii dhiigni ijoollee gara jabinaan dhangala'u kun nan ilaallatu jettee irraa galagaluu qabdi jechuudha. Dhimmoonni akkasii waldaa kiristaanaa hin ilaallatanii. Amantoota tokko biratti inni akka qoraattiitti sodaatamu jechi siyaasa jedhu kun hiikni isaa maali? Waldaan kiristaanaa yookaanis immoo kiristaanni tokko dhuguma siyaasa irraatii walaba ta'uun dirqama. Dhimma kana ilaalchisee bona baranaa luba Dr. Dabalaa Birrii waliin gaaffiif deebii goonee turre. Sagantaa keenyarraa keessatti gaaffiif deebii kana irra deebinee qabannee dhiyaanneerra barumsa guddaa irraatii argattu jennee amanna. Egaa hanga xumura sagantaa keenyaatti akka obsaan waliin turtan kan isin affeeru qopheessaa raadiyoo warroongeelaa ana roobsan makkooti. Garraamni miidhamee mirkasaan dhiibamee garuu jallaan jalliidhaan jallatame. Eessatti jallatee gooftaa madaalliin uumamaa namni sitti hirkate maaliif atootama? Namni sitti hirkate maaliif atootama? Namni sitti hirkate maaliif atootama? Gooftaa ilaali, Yesuus ilaali, dhiibbaan kun maaliif jallatee madaali? Abbaa ilaali, mootii ilaali. Dhiibbaan kun maaliif jallatee madaali? Maaf jallatee madaali? Maaf jallatee madaali? Maaf jallatee madaali? Ilaali, maaf jallatee madaali? Toora jireenyaatu kalaqalfame maata jarsee laaltaa gooftaa kuttaasaa kaa'ame sitoo bakkee baasaa dhugaasa waaname sitoo bakkee baasaa dhugaasa waaname sitoo bakkee baasaa dhugaasa waaname. Gooftaa ilaali, Yesuus ilaali, dhiibbaan kun maaliif jallatee madaali? Abbaa ilaali, mootii ilaali, dhiibbaan kun maaliif jallatee madaali? Maaf jallatee madaali? Maaf jallatee madaali? Maaf jallatee madaali? Ilaali, maaf jallatee madaali? Luba
Dr. Dabalaa Birrii har'as gara reediyoo warra Wangeelaatti baga nagaadhaan nu deebitan. Ameen. Yeroo darbe kutaasa darbe keessatti dhimma bal'aa aadaadhaa fi amantii Wangeelaa dhimma jedhu kaasnee barumsa guddaa nuu laattanii irra darbeeyyuu immoo waa'ee abbootii amantii warra akka luba Gidaadaa faa, luba Dafaa faa, luba Kumsaa faa kaastanii waan baay'ee nu taphachiistanii akkasumas gumaacha hojjettootni Wangeelaa biyya ambaatii dhufanii gara biyya keenya Wangeela fidanii dhufan gumaacha isaan saba keenyaaf godhan tokko tokko kaastanii nu taphachiistaniittu. Har'a immoo gara mata duree bal'aadhaan jedhee yaadu tokkotti dabarraa innis immoo siyaasaa fi amantii isa jedhudha. Siyaasaaf amantii yeroo jennu siyaasaaf amantii Wangeelaa jechuu keenya akkuma yeroo darbee atuu bal'ina gaaffii garaagaraa keessan seeniin hiika jecha kanaatiin yoo jalqabne gaarii natti fakkaata. Hiika siyaasa yookaan immoo politics ni jennu maal jechuu akka ta'e mee nutti maatii isaana jalqabnu. Haa ta'uu gaariidha. Anis ammas carraa argadhee kanarratti dubbachuu danda'u kootiif ammas Waaqayyoon galateeffadha. Egaa siyaasa jechuun maal akka ta'e walii wajjin ilaallaa. Siyaasa jechuun mala ittiin biyya bulchan yookiis ogina ittiin mootummaa biyyoolessaa keessaa qooda fudhatan yookiis akkaataa ilaalcha biyyi akkamittiin bulfamuu qaba kan jedhu of keessaa qabudha. Haala mirgi namaa hundumaa walqixxeetti akka eegamuuf falmuun xiyyeeffannaa siyaasaa sirrii ta'ee jechuu dandeenya. Namni hawaasa tokko keessa yookiis biyya tokko keessa jiraatu siyaasinan galchuu jechuu hin danda'u. Mirga mataasaa ta'ee mirgi nama kan biraa akka eegamu falmuun siyaasa. Kun immoo eenyurraayyuu kan eegamudha. Siyaasa keessa hin galu jechuun iyyuu mataansaa murtoo siyaasaati. Siyaasa keessa hin galu jechuun mataansaa murtoo siyaasaati. Maaliif hin galu jedha? Wayitu jira. Waan isa dhowwutu jira. Sababa isaa kaa'uu qaba. Innis murtoo siyaasaati jechuudha dandeenya. Miseensa garee tokkoo ta'uu dhiisuun hin danda'ama. Yookiis miseensa garee yaadisaa deggarutti galuu hin danda'a. Akka nama biyya qabu tokkotti garuu filannoon yeroo yeroodhaan ta'u. Biyya keessatti filannoon yeroo yeroodhaan hin ta'a. Filannoo kana keessatti hirmaachuun mirga isaati, mirga isheeti. Kana gochuudhaan bulchiisi biyya keessaa geeddarama barbaachisu fiduudhaaf qooda qaba jechuudha. Bulchiisa biyyaa keessatti geeddarama tokko fiduudhaaf namni hundinuu qooda qaba. Qooda sana keessaa fudhachuun siyaasa. Fudhachuu dhiisuunis immoo siyaasa. Filamuufis filatamuufis mirga qaba. Siyaasi maal akka fakkaatu kan nu agarsiisu mee fakkeenya lamaan tokko macaafa qulqulluu keessaa fudhannu. Fakkeenyi inni duraa Gooftaa Yesuus. Maatiyos boqonnaa 22 lakkoofsa 15 hamma 22 irratti isa barreeffame ilaalla. As keessatti warra Fariisotaatu kiyyoo keessa sagalchuudhaaf gaaffii siyaasaa Yesuusiin gaafate. Akkas jedhanii gaafatan. Yaa barsiisaa, akka ati dhuga qabeessa taate, politikaan alaa kunu akka ati dhuga qabeessa taate, karaa Waaqayyoos dhugaadhumaan akka barsiiftu beeknaa. Ati nama hin sodaattu, nama wal hin caalchiftu, sibiras nama wal caalchisuun hin jiru. Ammas maal sitti fakkaata? Mootii warra Roomaatiif gibira baasuun seera moo seera miti nutti himi jedhaniin. Inni immoo akkas jedhe. Isin warra of hin arginee nana maaliif na qortu? Horii ittiin gibira sana baaftan anatti argisiisaa jedheen. Kanaaf isaan bifa horichaa isatti fidan. Yesuus immoo
kun bifa eenyuuti caaffata eenyuutis jedhe. Isaanis kan mooticha warra Roomaatii ittiin jedhan. Achumaan Yesuus egaa mootichaaf kan fudhachuun isaaf ta'u kennaa Waaqayyoofis kan fudhachuun isaaf ta'u kennaa isaaniin jedhe. Yeroo kana dhaga'anitti dinqifatanii achumatti isa dhiisanii adeeman jedha sagaleen kun. Yoo kennaa jedhes yoon kenninaa jedhes dubbiitti ta'a waan ta'eef kanaan qabanna jedhanii yaadan. Inni immoo deebii hubannaadhaan kenname kanaan kiyyoo isaanitti qopheessan cabsee harkaa ba'e. Gaaffichis deebichis siyaasa. Mirga ofii mirga namaa eeguu. Lammaffaan Phaawulos hojii ergamootaa boqonnaa 16 keessatti biyya Filiphisitti tuutaa wangeela lallabanii warri biyya bulchan qabanii seera tokko malee firdii tokko malee mana hidhaatti darbatan. Isaanii mana hidhaa keessa jiru wanti dinqiin tokko ta'e isa gaan dubbadhu amma yoo hojii ergamootaa boqonnaa 6 dubbiftan maaltu akka ta'e achi keessaa arguu dandeessu waan ta'eef. Garuu amma dhimma sana adeemnuuf sanan dubbachuu barbaada. Mana hidhaatti darbatan. Sana booddee isa dinqii ta'e sana dhaga'an ta'uu danda'a. Warri biyya bulchan dhoksaatti nama kan biraa erganii dhaqaatii isa mana hidhaa eegu sanaanii namoota sana gadhiisii jedhaa itti himaa jedheen. Namichatu dhufee baasiniin jedhaniiruu jedhaan. Yeroo kana Phaawulos maal jedha isinitti fakkaata? Akkana jedhe Phaawulos. Baay'ee nama dinqisiisaa. Akkana jedhe. Phaawulos garuu jarri kun nu warra Roomaa taanee utuma jirru firdii malee mul'inatti nu reebanii mana hidhaatti nu galchan. Amma immoo dhoksaatti gan nu baasu kun hin ta'u. Isaanumti ofii isaaniitii dhufanii nu haa geggeessan malee jedhee deebii kenna. Dhaqaniitti himan hin qaana'aniiti dhufanii sossobatanii kadhatanii geggeessanii jedha Macaafni Qulqulluun. Nama dinqa baay'ee mirga ofiitiif dubbachuu jechuudha kun. Poolitikaadha. Isaanis poolitikaadhaaf hidhanii innis poolitikaadhaan itti dhufe. Nu nama Roomaati firdii malee hidhamuun nurra hin jiru. Kana gochuu keessanuu itti gaafatamtu jechuu isaati. Garuu amma sanatti hin deemne malee. Dabarree boqonnaa 22 lakkoofsa 24-29 immoo yoo ilaallee akkuma kana qabame Phaawulos. Qabameetu hangafi 100 hangafi 1,000 hangafa 100tti dabarsee isa kenna. Kanaaf hangafichi 1,000 Phaawulosin qacceedhaan reebanii akka isa qoran abboome. Yeroo isa reebuudhaaf teephaan hidhanitti Phaawulos hangafa 100 achi dhaabbatee jiru sanaan nama Roomaa tokko firdiin kan ittiin faradamin reebuun seeraaree jedhe. Hangafni 100 sun kana yommuu dhaga'ee gara hangaficha 1,000 dhaqee maal gochuuf jirtaa? Namichi kunoo nama Roomaati jedheen. Yeroo kana hangafichi 1,000 sun nama Roomaa kan waa'ee isaatti ka'e gaa nama Roomaati jedhee kana booddee gara Phaawulos dhufeetu Phaawulosiin akkana jedhe. Ani nama Roomaatti lakkaa'amuu koo kana horii baay'eedhaan nan bitadheem jedheen. Phaawulos immoo ati horiidhaan bitatte ani immoo ittan dhaladhe. Ani immoo ittan dhaladhe jedhee deebisee. Yommus warri isa qoruudhaaf turan achumaan isarraa deebi'an.
hangafni kumaa sun Phaawulos nama Roomaa ta'uusaa erga hubate waan isa hiisiseef maal godhe hin sodaate. Mana hidhaa taa'ee nama kana sodaachise yeroo maaliif mirga isaa eeggateeti. Poolitikaadha kun. Mirga isaa eeggate. Hojii ergamootaa boqonnaa 23 lakkoofsa 27 irratti immoo nama Roomaa ta'uusaatu dhugaa ba'amaaf nama kan biraatti inni nama Roomaati jedhee immoo dubbataaf isaa. Boqonnaa 25 lakkoofsa 11 boqonnaa 26 lakkoofsa 32 irratti immoo ani Qeesaaritti kooluu galeera. Asitti natti hin taphattani. Hamma mootii Roomaa amma mootii taa'umsa mootii Roomaatti tan adeemuun narra jira. Dubbii koo dhaqee tan achitti dhageessifadha. Hin ergan achitti. Waggaa 2 hidhamee amma dubbiin isaa ilaalamutti mana hidhaa ture gadhiifame. Isa booddeeyyuu immoo ergaa garagaraa barreesseera Phaawulos. Mirga ofiitiif falmachuu jechuun maal akka ta'e Phaawulos nu barsiisa. Kana siyaasi. Sagalee Waaqayyoo keessatti bakka qabaachuudha siyaasni akkasin amma nutti himtanitti. Egaa kana taanaan waldaan kiristaanaa siyaasni ishee ilaallataa jechuudha. Ani akka amantii kootiitti gaarii godhee ilaallataan jedha. Waldaan kiristaanaa biyya lafaa keessa jirti. Akka garee dhimma siyaasaatiif dhaabbate yookiis political party tokkotti utuu hin ta'in akka soogiddaatiif akka ibsaatti hawaasa yookiis biyya keessa jiraachuudhaan warra garmalee miidhamaniif falmuudhaan warra taayitaa siyaasaarra jiran duudhuudhaan sagalee warra hacuucamanii ta'uu qabdu waldaan kiristaanaa. Utuu barattoonni yuunivarsiitii lafti kan qotee bulaati jedhanii dhaadannoo kanaan hin ka'in dura bara Haayile Sillaasee keessa akkaataan qabiyyee lafaa paarlamentiitti dhiyaatee murtoodhaan akka sirratu mootummaa Haayile Sillaasee barreeffamaan kan gaafate waldaa kiristaanaa warra wangeelaa makaana Yesuus Itoophiyaati. Kun immoo akka yeroo sanaatti ija jabummaa guddaadha. Adabsiisuus kan danda'u ture. Yeroo mirgi sabaa irra ejjetamu hundumaatti waldaan kiristaanaa dubbachuun dirqama isheeti. Waldaan kiristaanaa mirga sabaa walqixxeetti akka eegamuuf sagalee ishee ol kaaftee warra taayitaa mootummaarra jiran diidhuu chaalenjii gochuu qabdi. Kun immoo aarsaa baasisuu waan danda'uuf kanaafis qophaa'uun barbaachisaadha. Amma yeroo kana garuu yommuu siyaasa biyya keenyaa ilaallu utuma dhiibbaan adda addaa jiru seera malee hidhamuun, reebamuun, ajjeefamuun, lafa abaabilee isaaniirraa darbaa dabarsaan kennameef irraa buqqifamuun, mirgi namaa irra ejjetamuun jiru waldoonni kiristaanaa gurra isaanii cuqqaallatanii, ija isaanii dunuunfatanii, afaan isaanii cufatanii calluma jedhanii jiru. Hin galchaa waldaa kiristaanaa dhimma biyyaa keessa. Hin galchaa. Waldaa kiristaanaatiif mootummaan kamiyyuu gonkumaa aannaniif garaa ta'uu hin danda'an. Waldaan kiristaanaa akka madaaliitti ilaalamuu qabdi. Baalansi. Yoo waan tokko karaarraa ce'e karaatti akka deebi'uuf dubbachuudhaaf afaan qabdi. Akka soogiddaatti, akka ifa biyya lafaatti waan karaarraa ce'e sirreessuudhaaf itti gaafatama qabdi. Waldaan kiristaanaa afaan see qabattee taa'uun seerra hin jiru. Akka madaaliitti ilaalamtee waan ta'u madaala irra keessee ilaaltee sirreessuutu seerra jira. Waldaan kiristaanaa konshensii sabaati. Konshensii biyyaati. Waan karaarraa ce'e sirreessuudhaaf itti gaafatamu guddaatu
waldaarra jira. Gara kamiifuu utuu loogin sagalee ishee dhageessisuu qabdi. Afaan Ingilisaa Infilfaatiin the church is the voice of the voiceless jedhama. Warra dubbatachuu hin dandeenyeef dubbachuun kan seerra jiruudha waldaan. Qaama akkasiiti waldaan kiristaanaa. Waldaan kiristaanaa wanta karaarraa ce'e tokko akka sirratuuf warra taa'irraarra jiraniif gorsa barbaachisaa ta'e kennuutu irra jira. Yeroo barbaachisaa ta'e argamutti immoo fuulaan ittiin mormuun itti gaafatama waldaa kiristaanaati. Kunis rakkina irra buusuu waan danda'uuf rakkina kamiiniyyuu fudhachuudhaaf qophaa'utu irra jira. Wanti yeroo kana afaan qabatanii akka taa'an godhee kana ta'uu danda'a. Raajonni Waaqayyoo waa'ee isaanii kakuu moofaa keessatti kan dubbifnu salphaadhumatti warra akka Eliyaas, warra akka Ermiyaas, warra akka Amoos, kakuu moofaa keessaa immoo Yohaannis Cuuphaa, warra akkasii kana yommuu fudhannee ilaallu ija jabummaadhaan mootota ifatanii aarsaa ta'anii ifatanii sirrii miti jedhanii namoota isaan miidhaa jiran ilaa warra akkasii miidhaa jirtu jedhanii Eliyaas yoo fudhanne Elsaas yoo fudhanne waan akkasii argina. Eliyaas Ahaab nama jedhamutu nama tokkorraa nama hiyyeessa tokkorraa lafa giddiidhaan fudhate. Egaa seenaa isaa beektu keessa illitu. Eliyaas dhaqeetti hime sirrii kan taane. Haati manaas immoo baay'ee cimtuu waan turtee fi amma siin kennisiisaa manatti galeetu midhaan nyaachuu dide. Maal taate jennaani ilaa lafa akkasiin fudhee naan na dhoowwate. Maarree kun guddaadhaa mee harka kee dhiquuti midhaan kee nyaadhu hin goonaafi namitti dhaayteetu karaa kan biraadhaan namicha ergitee namicha ajjeessiftee dhiigisaan dhangala'ee namichi kun dhaqee mootiin kun lafa sana fudhate. Eliyaas dhaqeetti hime dhiiga nama qulqulluu waan dhangalaaftees dhiigi kee akkasuma dhangala'a. Dhiiga kees dhiiga haadha manaa keetiis sareetu harraabaa jedhe ijaa baaseetti hime. Akka kana Ermiyaas akkasi Amoos akkasi garuu kana gochuu isaaniitiif aarsaa ta'anii Waaqayyotu immoo godhaa jedheenii hin godhan. Kanaaf egaa harka nama kan biraatiin ibidda qabachuun nama dhibu jedhama. Akka kanatti na yaadannaa malee ani waan ta'uun irra jiru dubbadhe. Lubaa Dr. Dabalaa Birrii maqaa dhaggeeffattoota reediyoo warra Wangeelaatiin guddiseen isin galateeffadha. Waaqayyoo tajaajila kee haa eebbisu. Waaqayyoo tajaajila reediyoon kun dabarsaa jiru haa eebbisu. Ameen. Sabni keenya immoo lafa jiru hundumaa ammasaaf danda'ame tajaajila kennamaa jiru kana akka deeggaru akka bira dhaabbatu yaada koo dhiyeessuun barbaada. Waaqayyoof galanna ta'u waan akkasii yeroo kana waan nuu kenneef iddoo tokko teenyee saba keenya iddoo adda addaa jiru bira ga'uu waan nu dandeessiseef Waaqayyoof galanna ta'u. Ameen. Habibi Zaabe waliin mari'atanii naabotiin garmalee du'atti laatanii soba walii jaaree har'a dhugaariyyata maaliif kan jettaree si murtii laata. Maaliif kan jettaree si murtii laata. Maaliif kan jettaree si murtii laata. Gooftaa ilaali Yesuus ilaali ifaan kun maali maaf jallatee madaan. Abbaa ilaali mootii ilaali ifaan kun maali maaf jallatee madaan. Maaf jallatee madaani. Maaf jallatee madaani. Maaf jallatee madaani ilaali. Maaf jallatee madaani. Kun reediyoo warra Wangeelaatii sagantaan keenyaa itti fufa. Meetir baandii 19 yookaanis immoo kiiloo heerzii 15,515 irratti guyyaa sanbata duraa galgala sa'aatii 12 amma sa'aatii 12:00 kan isinii darbu tamsaasa kana YouTube irratti, SoundCloud irratti, karaa Facebook akkasumas immoo
karaa websaayitii keenyaa hordofuu dandeessu. Websaayitiin keenya maqaansaa www.uoece.org jedhama. Irraan isinii deebi'a. www.uoece.org jedhama. Dhaggeeffattoonni keenya biyya Ameerikaa immoo itti dabalaan lakkoofsa bilbilaa 51324 irratti tola bilbiluudhaan akkasuma nu dhaggeeffachuu akka dandeessan isin yaadachiisa. Facebook irra jirra, laayikii nu tolcha, YouTube fi SoundCloud irras jirra, subscribe gochuudhaan karaa isinitti tole nu hordofuu dandeessu. Egaa hanga xumura sagantaa keenyaatti faarfannaa itti aanu kana dhaggeeffachaa akka turtaniif sana affeerra dhaggeeffattoota keenya. Biyako episi biyako episi beka falana sa konaf belada sa lagingarota sa episi ABC 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 Oh makayo biyako ABC biyako ABC Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya irratti akka eebbifamtan abdii qabna. Waa'ee sagantaa keenya gaaffii yookaan yaada yoo qabaattaniif karaa teessoo xalayaa keenya rwtevelingsvine13 Oslo Norway jedhaatiin nu barreessaa. Yookaanis karaa iimeeyila keenya raadiyoowarrawangeelaa@gmail.com jechuudhaan nu qunnamaa. Torbee sagantaa biraatiin hamma walitti deebinutti nagaa Waaqayyootiin tura. Amlenis nu jabe Abdillah dibera ibagara borno nasisera yakaboli Kenya abarsan rakasi falikam nusi arkake mulisi Jalalan ABC Tokuma ABC Fayuma ABC Nagake
guguda nu kennenu ibsi ija keenya bani burqa keenu doosi achina dhageessu sami agumgumu nu ka'uu kee hundi harabsu haimu mulata ebisi bekumsan ebisi kayotin ebisi bebake nurosi daiman ebisi dargo ebisi mangudo ebisi nagake nurosi